Kami warra bashaa akkuma agartan kanatti gadda uffattee gurraacha maangoo keenyatti bu'uu danda'us hin jiru. Duumessa kanaa gadi nama maangoo phiphisinaa keenya nurkaafuu danda'u hin jiru jechuudha. Kun seeraaf heera mana bataskaana eeggannee waan muudamneef waan nu muudaniif namni kana manni murtii biyya lafaarraa kan nurraa kaasuu hin danda'u. Yooyyaa har'a akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan isin haqa qabu jecha har'allee akkuma yeroo kaanii oduulee fi odeeffannoo wayitaawaa ta'e qabannee isin dhufneerraa odeeffannoo fi oduu keenya keessatti waa'ee sinodosii Oromiyaa yookaan immoo sinodosii haaraa dhiyoo mudaman irratti uggurri kaa'amee jira yookaan immoo kana booda aangoon irraa fudhatamee jira jechuudhaan namoonni hedduun miidiyaa irratti waan hedduu haasamaa jira. Waa'ee isaas jala buunee fi achuma qulqulloota abboota Abuna Saawurosii fi namoota itti dhiheenya qaburraa ragaa qabatamaa ta'e qabannee dhufneerraa. Kana irratti akkuma beektan warroonni gurraacha uffataa turanii fi warroonni mataa haaddatuudhaan gadda ibsachaa turan guyyaa fi halkanuma tokkotti jijjiiramanii akka sirbaa jiranis argina jirra. Gara biraatiin seera kabachiisuun Itoophiyaa keessatti akkuma itti fufetti jira. Kanaanis namoonni bebbeekamoon hedduun kanneen akka Lijbiinii hidhamuu isin biraan geenne turre itti dabaluunis koomediyaan isheetus hidhamee jira jechaa jiru. Gara biraatiin har'allee akkuma yeroo biraatti ijoolleen Oromoo yookaan ijoolleen Abbaa Gadaa moo'icha guddaa tokko mootee jirti. Innis waa'ee maaraatoonii Dubaayii achirratti ka ijoolleen Abbaa Gadaa milkiidhaan xumuruu isaanis fi odeeffannoo hedduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Yoo peejii kana yookaan immoo yuutuuba kanaaf yeroo jalqabaatiif ilaalaa jiraatan taate laayik sabskiraayib gochuun eegalle jechuudha. Oromoon haamoo gara oduu bal'inaatti. Oduu bal'inaa keenya irratti kan jalqaba qabannee waa'ee haasaa ugguramuu sinodosii Oromiyaa haaraa jedhu sanii isarratti egaa oduun deemaa jiruu fi wanti haasamaa jiru dhugaarraa kan fagaatee fi soba kan ta'edha. Maaliif sinodosiin Oromiyaa keessatti ugguramanis aangoon irraa fudhatames hin jiru. Kana immoo ragaa qabatamaa achuma abbootuma keenyarraa odeeffannee jiru jechuudha. Wanta abboonni keenya jedhan yookaan immoo wanta qulqullichi Abuna Saawuros dubbate isin dubbisaa akkana jechuun eegale. Dubbii sangatu dhale jedhu hin dhagayinaa. Wanti duuba deebi'ees dhiifamni gaafannes hin jiru. Utuu ta'ees warra sababa malee nu abaaran warra macaafa mana amantaati irratti illee utuu hin hafin saba guddaa kana arrabsan. Isaantu nus saba keenyas dhiifama gaafachuu qaba malee nu miti. Hojiin jalqabni si'achi cimee itti fufa jedhuun Abuna Saawuros dubbatanii jiran jechuudha. Eebbifamaa abbaa keenya jennaani. Itti dabaluunis haasawa abbaa keenya keessaa tokko godhan tokko isin dhageessee olitti deebinaa haa dhaggeeffannu. Abbaa kan ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti naman ameen. Jaallatamtoonni ijoollee kiristaanaa kan taatan biyya keessas biyya alaas kan jirtan amma wanta isiniif dabarsuu barbaanne erga gabaabaan isin dabarsuu barbaada. Innis wanta yeroo ammaa kanatti sa'aatii ammaa kanatti sooshaal miidiyaa irra naannaa jirudha. Dubbii sobaa jechuudha. Kanaaf innis maal jedhamaa jira? Abboonni sadan Biqiltuu Abuna Saawuros, Biqiltuu Abuna Ewusxaatiyos, Dookter Biqiltuu Abuna Zeenaa Maarqos dhiifama gaafatanii deebi'aniiru kan jedhu soba waan ta'eef kan akka nu hubattan barbaanna. Namni ajendaa kana kaasas hin jiru. Ajendichis ajendaa abboonni keenya sadan qabatanii kaan ajendaa dhiifama isaan gaafachiisu hin ta'in ajendaa akka isaan badhaafamaniif isaan qopheessudha waan ta'eef kun soba waan ta'eef warri kana odeessan durma waliin maruu soba odeessuun mana amantaa keessa ta'anii soba haasa'uu fannoo qabatanii dubbii sobaa dubbii nama amantaaraan eegamne hojjechaa waan turaniif kun soba ta'uu akka nu hubattan namni kana kaasas hin jiru kunis ta'uu hin danda'u. Kan isin hubachuu qabdan ta'uus hin danda'u waan dhiifama isaan gaafachiisus hin jiru. Kun soba adii waan ta'eef akka nu hubattan isin ibsuun barbaada. Inni biraan abboonni Phaaphaasonni amma muudaman 25 isaanii irraa aangoon Phaaphaasummaa isaanii irraa ka'eera inni jedhamu kun soba adii akka ta'e kan hubattan. Kun amma sa'aatii kanatti ammanii amma sa'aatii kana ani Abbaa Gabri'eel jedhameen jira. Namni kana kaasuu danda'us hin jiru. Manni murtiis
aangoo qannoona aangoo doogimaa keessa seene kaasuuf mirgan qabu. Manni murtii qannoonaan doogimaan kan haasa'amu mana amantaa keessatti abboota amantaa gidduutti. Ituma akka heera ta'e jechuudha. Kanaaf manni amantaa maal jechuu kooti manni murtii kan hin kaafne. Ajandaan kunis hin kaane ajandaa qilleensi afurri hamaan odeessaa jirudha jechuudha. Maaliif kan odeessaa jiru? Uummanni keenya ajandaa kana qabatee jiru, uummanni keenya garbummaa jalaa ba'ee jiru, uummanni gammadaa jiru kuni mootummaa irratti ba'aa akka ta'u, mootummaa irratti rakkoo akka uumuuf kana gochaa jiru isaa. Isin bakka jirtanitti tasgabba'aatii taa'aa dhiifama isin gaafanne aangoon keenya ittiin bu'amne nama aangoo keenyatti bu'uu danda'us hin jiru. Duumessa kanaa gadi nama aangoo phiphisinaa keenya nurkaafuu danda'u hin jiru jechuudha. Kun seeraaf heera mana bataskaanaa eeggannee waan muudamneef waan nu muudaniif namni kana manni murtii biyya lafaarraa kan nurraa kaasuu hin danda'u. Seera amantaati waan ta'eef. Kanaaf bal'inaan bor walitti deebina ammaaf isa kana kan hubattan barbaadna tasgabbaanuu jiraadhaa ejjennoo keessaniin jaalala nuuf qabdanii amantaa jaallachuu keessaniin jabaadhaa nama nageenya ta'a. Isaan akka biyya jeeqamtu kana gochaa jiru biyya keessan jaalladhaati tasgabbaanu nu eeggadhaa sobaa jechuufan kana isin ibsu barbaada. Jedhamaa jiruu fi wanti warroonni gurraacha uffataa turan gurraacha ofirraa baasanii bubbisaa jiranis sobaa fi wanta dhugarraa fagaatee ta'u kun akkuma viidiyoo illee agartan olola sobaati jechuudha. Kanaaf wanti isaan ugguramanis dhorgamanis hin jiru. Yeroodhaaf akka marra jiranii fi guyyoota muraasa booda akka dalagaa eegalanii fi sochii eegalan itti fufan dubbataa jiru jechuudha. Karaa biraatiin sochiin seera kabachiisuu haalan cimee akkuma itti fufee jira. Kanaanis namoonni hedduun mana hidhaatti guurramaa jiru yookaan immoo mana sirreessaa geeffamaa jiran jechuudha. Kanneen keessaa akkuma yeroo duraa isiniif gabaasnee turre Lizbiiniin qabamee tureyyuu itti hirmaanis diyaaqooniin tokko kaleessa qabamee jira. Namoonni hedduun akka koomediyaan isheetuun beekanii namoonni hedduun nama dhageettii guddaa maayii kana uummata Itoophiyaa isarraa argateedha. Koomediyaan isheetuun beekanii qophii daa'immanii dalaguudhaan kan beekamu innis qabamee hidhamee jira jechuudhaan namoonni hedduun namoonni bebbeekamoonis miidiyaa irratti himaa fi gabaasaa turanii garuu immoo har'a yookaan immoo guyyaa har'aa kana sanbata guddaa sa'a 3 walakkaa irratti feesbuuka mataa isaati irratti akka qabamee hin jirree fi akka hidhamee hin jirre dubbatee ture. Kanaaf kunillee oduu sobaati jechuudha. Koomediyaan isheetuun hin hidhamne manuma isaa taa'ee akka jiru gabaasee jira jechuudha. Inni biraa immoo qeerroonii fi qarree fi uummanni Oromoo Dubaay keessatti argaman haala addaa ta'een gammachuu isaanii yoo ibsachaa jiran argaa jirra. Kun akkuma argaa jirtan kanatti dhiichisaa taphachuudhaan gammachuu isaanii ibsachaa jiran jechuudha. Kunoo kana Oromoo yoo akkana ta'ee tokkummaadhaan sirbee taphatu irraa bareeda. Sababni sirbaa fi dhiichisa kanaatis namoonni hin hubatin yoo jiraatan UAE irratti yookaan immoo Dubaay irratti maaraatoonii guddaa tokkotu ture. Innis isaaniif deeggarsaniif ijoolleen keenya illee irratti hirmaachaa waan turaniif deeggarsanii fi akkuma maaraatoonii kanarrattis ijoolleen Itoophiyaa, ijoolleen Oromiyaa, ijoolleen Abbaa Gadaa milkiidhaan nu gammachiisanii jiranii. Isaan keessaayis maaraatoonii kanarratti ijoolleen Itoophiyaa hedduu nu boonsitanii jirtanii. Maaliif tokko hanga 10 keessa ijoollee Itoophiyaattu jira jechuudha. Ijoollee Itoophiyaa keessaa immoo ijoollee Abbaa Gadaa, ijoollee Oromiyaattu harka guddaa fudhate jechuudha. Maaliif jalqaba kan jirus akkuma argaa jirtan Abdiisaa Tolaa Adeeraa tokkoffaa bahuudhaan kan warqii badhaafame jechuudha. Tokkoffaanis Abdiisaa Tolaa Adeeraati. Lammaffaalleen Darasaa Galataa Ulfaataati yookaan immoo ijoollee Abbaa Gadaati jechuudha. Sadaffaa irratti Hayimaanoot Allaw Indanyaaw. Afuraffaa irratti immoo Gabra Tsaadiq Abrahaa
adihaa jedhama. Akkasuma immoo dubartootaanis maaraatoonii dubartootaaniitiinis ijoollee keenyatu nu boonse jechuudha. Fakkeenyaaf dheeraa Didaa Yaamii dubartoota irraa tokkoffaa bahuudhaan kan warqii badhaafamte jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Ruutii Aagaa Sooraa tun illee ijoollee Oromiyaatiyyaati yookaan immoo ijoollee abbaa gadaati jechuudha. Siraanesh Yergaa Daanyee sadaffaa bahuudhaan nu boonteerti. Kanaaf atileetota keenya hedduu isiniin boonnee jirra. Maalfi akkuma argaa jirtan kun dubartootaanis dhiirotaanis tokko hanga Itoophiyaa tokko hanga 8 kan bayan ijoollee keenya yookaan ijoollee Itoophiyaati jechuudha. Kana jechuun immoo baay'ee isiniin boonnee jira jenna. Dhumarattis hordoftoota keenya mee taajabbii achuma osoo maaraatoonii Dubaay kanarraa achi hin siqin wantuma Dubaay keessatti taajabni qabannee isiniif dhiyaanneerra wanta ajaa'ibaa addaati. Maaraatoonii biyya dhufeerra jira. Gama sanatti naa kamii warra bashaa akkuma agartan kanatti gadda uffattee gurraacha uffattee lumuuxii ishii mataatti marattee dhufte. Oromoon immoo adii uffatee alaabaa isaa qoricha budaa sana qabannee haala kanaan babbareennee kunola ilmaan Oromoo gama kanaan akkuma agartan kanatti jechuudha laa babbareeddee jechuudha. Akka bakkamee jirtu push አባቴ ምንም ማድረግ አይቻልም። በሁሉም ነገር አንደኛ ነን። በቃ ሀገር በመምራት ብትል በሁሉም ነገር ይኸው ልጃችን ዛሬ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ቶላ አንደኛ በመውጣት ያው ብዙ ጊዜ እናንተ የምትጠሉት ቶላ ገመቹ ጫላ ጫልቱ ምናምን አልተቻሉም። አንደኛ ወጥቷል። ቆይ አንዴ ወደዋ ኩኖ አካ አገርተን ሰነቲ ኢልሚኬ ቶኮፋ በጅራ ኢንተርቪው ጎዳ ጅሩ በገመደ